kan saya fidel tebakata warra fayyirra ru ingadan ani adamana ko kana wajin dullom ne wajin bae ture daga amma yu bae jalata ta duguma akitai wani di jala David na ya da chifte malan godare wani ni shijala kanapsi ti shijala febu Kristos jala Kristo ba itu jalan bakka na fuudhee beeka kukkufatan be mara ke nuge ijoolleen amma sinin jedhu kun dhugaadha akkaataa koo hin beeku na taasisaboon kukkufaan deemu isa argadhee tanan galee ishiitti dubbate hidhaman namaa akkanaa kana dhufe waan akkanaa kun nabi disoomsaa hin amannaan jedhe warmi jaalatu namni biyya keenya keenya tokkichi hin amanne ishii naan jedhe fayyaa waaqayyo galanni si haa kadhatan gootan achii gal waayyaa taa'uu qabe walla qabuu dhiisa bakkuma sanatti taa'etan oduman taa'u ammas gaaf tokkos galgala dhufu deemetuu luka kiyyaan gal gaafan galuu deebi'ee immoo asitti kun roggee kanarratti gaafan galuu asitti kadhata gaafa kadhatanii ani hojiin naqaayi waldaa kana dhaqii waldaan kun waldaa fayyinaati achi dhaqinaan jedhu jennaan yaadatu amma gaafa roobii sannan dhufeetan kun bakkuma san taa'e hoggaan bakkee san taa'u achumaan waaqayyoon koo isin keessan na argee as koottaa amma taa geechan isin nyaatu sun koottaa mee as naan jetta achumaanan ka'eetoo dhufee naa kadhattanii mataan kiyya madaadha muciccitaadha naa kadhattanii madaan kootis baay'ee dhibee kootirraayis qulqullaa'ee bilisa ba'ee kunoo har'a galata fidee dhibee waaqayyo. Hallelujah. Mee mataa keessan gaasana madaa ture naa ansa geera. Istimi amma rakkoon qabu waan ta'eef. Abi laggeeffadhaa. Ilaala. Mee galateeffadhaa fi waaqayyoon isa waan haaraa hojjetu. Mana ol fagaatee kofokkofee immalaa ijoolleen irraa naa malaasaniitti naa dhiquu saamunaadhaan naa dhiquu inni halkan guutuu nan bulchuu ol jedheen akkanatti qabadhee bulaa har'a gooftaan koo na argee madaan kootis fayyee anis bilisan ba'ee waaqayyoo kiyya. Waduman immoo isa immoo waduman gaddaa jiru na hin gaddita naan jedhe. In gaddita wanni dhibee kanarraa fayyuu si dhoowwe wanna tokko mucaan keechan biyya jira biyyatti ayyaaddaniif tokko jennaanan biyya jira dhuguma biyya jira achitti adda waraanaa jira ijoollee isaa gatee ijoollee isaa irraa fuudhanii deemanii jedhetan dubbadha mucaa kee ani siifan miliksa naan jedhe waaqayyo ani siifan miliksa jala sii miliksa mucaan kee hin du'u naan jedhe waaqayyo kee sanatti dubbate mucaan kootis inuma milikee mucaan koos du'a oolee anis nan fayyee waaqayyo kiyyaaf galata. Abbaan ulfina kana amma sabirri kuma meeqan itti fitedhani totaalii saawwatti gurguree oolaatti gurguree dadhabbii meeqaa tiraanspoortiin illee jira wanti meeqan illee jira birrii guddaatu itti dhume. Waaqayyo garuu yeroo isaa yommuu ga'u daqiiqaa tokko miti maayikiroo sekendiitti dhibee amma kan ulfaatu irraa gate mataan nama dhukkubachuun qoosaa miti. Na waaqayyo kan hundumaa godhee ulfinni isaa kan eenyuuti? Isti waaqayyo mataa keessan garataa keessan reebaatee Hallelujah. Mucaan keessan adda waraanaatii miliqee nagaatti jira. Sinillee fayyadanii. Ishiin tolchaa fi dhuftee amma kun ofiif tolfatte. Isti daqiiqa lamaaf isti ka'iin. Naafiyyuu hojii sin danda'anii carqii midhaamina sin miijatanii jireenyi isaanii baay'een ta'anii dhukkubsatu waan ta'eef gargaaraa turre sirriidha. Amma garuu erga isaan fayyanii lattanii beektu? Amma ofii buna yoo ibsaa isaan tunuu danfisa. Achi nurra teessi. Achi nurra teessi amma kun mana bitti. Mee kun isaanii kubsitti toleera? Natti toleera. Hallelujah. Ifamaa mee asumaan wal faana galateeffannuu fi galateeffannaa ilillee jabaasaa bareechaa
waaqayyo ulfaatu inni kan godhe waaqayyoodha. Waaqayyoon biraan deebiina namoonni kadhannaa gammada afaa biyya feera waan guddaa namatti tolu Yesuus tun harkatti salphateedhaan Yesuusin harkatti salphate. Masi jira reedhaan michaayoon kun hin beekti ijoolleen harka tuufatte. Michaayoon takkitti biyya lafaatti akka deebite dhugaa waaqa jiraata. Oowwan masaan fayyuu didaniif. Isaan kaanu kun ijaarsi kanumatti ba'a. Totaalimee waggaa meeqa ta'a? Waggaa meeqa dhukkubsamee masaa? Waggaa 19. Michaayoon amma waggaa 19 hin caaltiyyuudha. Anatu raffate malee. Hin hojjattiin jedha amma masaayina. Dharaashiiti araasi. Ishii dhaleetan odoo ishiitti hin garagarin. Bakka amma jinni qaaneera. Reeffiin galu. Ndom biyyatti dhalatanitti mee waan guddaa ta'a gana miraakiliin ta'a karaa keessa. Meer keessas qaba. Meer keessa qaba gubeen immoo. Waaqayyo harka nama kanaatiin nama fayyisanaan jedha. Maqaa sun waggaa dheeraadhaaf sa'aatii guyyaa bira dhugaa ba'uu danda'u. Anotu beekaa yaadachiifne mishin irra turan dhugaa ba'aa turanii isaan wal lama ta'anii dhugaa ba'aa turanii bifa hin beekamne bifa hin qaqqaamneen harka kana keessa fayyina kaa'eera. Harka kana namni afayyuu harka kana hidhaadha hiikamu hindaan jalqabeen dhaabbatiin fayyinni jalqabeen dhaabbatiin dhibba keessatti haafanii nagaa keessatti haafanii fayyinni kun fayyina dhumaatee isaanii ba'aatu bara hundumaa gammadaa jiraatanii maqaa abbaa ilmaa kana qulqulleessa waaqa tokkootiin ameen. Aku sina episode ebbifama nagadannaqaa harka nasi madha gubaa'ee. Hallelujah. Amen. Nama dur awwaaruma keessa taa'olee waa tokko ofirraa hin qabne har'a garuu waaqayyo nama guyyaatti meeqa argatu godhe dubbateeti sagaleedha. Mindaa keessa kan calu sagaleedha. Warri sagalee qabdan abdii qabdu jechuun barbaadaa kana.